WBO'n zoonii lixaa magaalaa Amuruu fi mana Sibuu keessatti tarkaanfii laalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Bunnoo Baddallee keessatti ergamtoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa filannoo sobaatiin hawaasa Dararuu fi ilmaan hiyyeessaa leenjii waraanaatiif maallaqatti gurgurachaa jiraachuu himan. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp Yeroon gahaa jira jechuun Iraan Akekachiisuun gabaafame. Caamsaa 19,2026 shamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii bangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. WBO'n zoonii lixaa magaalaa Amuruu fi mana Sibuu keessatti tarkaanfii laalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. WBO'n zoonii lixaa ona Amuruu ganda Goobuu keessatti caamsaa 18 bara 2026 tarkaanfii laalessaa loltoota waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. WBO'n magaalaa Amuruu fi ganda warra beeraa keessatti tarkaanfii fudhateen loltoota PP 2 battalatti ajjeesuun 4 ammoo madoo ciccimaan adabuu beeksise. Bifuma wal fakkaatuun gooftaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kan ta'e Abdiin Sabaa WBO'n zoonii godina lixa Wallaggaa mana Sibuu ganda Alaaltuu Gombii Buukee Heennaa keessatti har'a ganama caamsaa 19 bara 2026 tarkaanfii laalessaa loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon ulfaataan adabee jiraachuu ajajaan WBO bakkichaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaan loltoonni PP ganda Alaaltuu Gombii keessa turan du'aa fi madoo irraa kan hafte 3 fayyaatiin harka WBOtiin qabamuu fi ammoo gargar faca'anii jiraachuu ajajaan WBO zoonichaa ibseera. Gama meeshaatiin qawwee AKM4 hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP saaxilan dugda loltoota PP irraa hiikamuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolee jiraachuu hogganni WBO zoonichaa addeessaniiru. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufa Oromiyaan biyya. Godina Bunnoo Baddallee keessatti ergamtoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa filannoo sobaatiin hawaasa Dararuu fi ilmaan hiyyeessaa leenjii waraanaatiif maallaqatti gurgurachaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Baddallee magaalaa Baddallee keessatti caamsaa 16,2026 jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa duula paartii bilchiginnaa filadhaa jedhuun hawaasa hojii guutuu isaanirraa ugguranii humnaan hiriira baasanii hiraarsaa turuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiran. Jiraattota magaalichaa hiriira kanarratti hirmaanne ammoo lukkeeleen maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kunneen gara qe'ee fi bakka hojii isaaniitti bobba'uun doorsisaa fi sodaachisa garaagaraa irratti raawwachaa kan turan ta'uun ibsameera. Kana malees saanichuma gandaa balloo sootaa keessatti ammoo kaabinoonni fi milishoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP ilmaan hiyyeessaa fi ijoollee haadha fi abbaa hin qabne daandii irratti ukkaamsanii maallaqa xiqqoon goyyoomsuun nama tokkotti qarshii 5,000 bilchiginnaarraa fudhachuun gara adda waraanatti ergaa kan jiran ta'uu maddeen itti dabaluun eeranii jiran. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp yeroon gahaa jira jechuun Iraan Akekachiisuun gabaafame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Tiraamp yeroon gahaa jira jechuun Iraaniin akeekkachiisan. Pirezidaantii US Doonaald Tiraamp marii waraanaa Iraan waliin jiru dhaabuuf adeemaa jiru waan danqameef Iraaniin yeroon gahaa jira jechuun akeekkachiisaniiru. Sossa'uu qabu saffisaan yookaan wanti isaanirraa hafu homtuu hin jiru jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social miidiyaa irratti barreessan. Dubbiin isaanii kan dhagahame erga ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahun waliin gaafa dilbataa mari'atan booda akka ta'e miidiyaan Israa'el Times of Israel jedhamu waajjira Netanyaahun wabeeffachuun gabaaseera. Gama kaaniin miidiyaan Iraan akka gabaasetti US qabxiilee waliigaltee Iraan waraana dhaabuuf dhiyeessite irratti fedhii hin argisiisne yookaan yaada hin jijjiirre. Miidiyaan Iraan Maaher jedhamu akka gabaasetti Ameerikaan ejjennoo ishee yoo hin jijjiirre mariin ni danqama jedheera. Tiraamp jalqaba torban darbe waliigalteen dhukaasa dhaabuu US fi Iraan haala baay'ee hamaa keessa jira jedhanii turan. Tiraamp yaadota Iraan Ameerikaa irratti ergite kana kuffisanii guutummaan guututti fudhatama kan hin qabnee fi waan balfamaadha jedhanii dubbatan.
egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.